Ashamaa akkam jirtu harka fuunee hordoftoota eebbootuuf jalatti argamtanii nageenyi badhaadhaa baga nagaa taatanii ani nagaadha waaqayyoof galanni haa ta'u. Sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kana anis argee akka nama tokkotti gammachuu koo ibsachuun barbaade leela koongiraa baga gammaddee baga rabbi si gammachiise baga rabbi hoggaa hanga kana hidhamtee biyya abbaa keetti nagaan si deebisee. Baga gammaddee maatiiwwan isaanii obboloowwan isaanii hiriyoottan isaanii firoottan isaanii dhugaadha gaafa isaan gammachuu isaanii akka kanaan dubbisuu dadhabanii hirqinfatan jechuudha. Sagaleen jala jira muhiitiin godhe malee dhugaadha baay'ee duukaan bo'e imimmaan qabachuun dadhabe jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi bakka imbaasiin Saa'udii imbaasiin Itoophiyaa hundi keessan galatoomaa ulfaadha galanni keessan guddaadha dhugaa dubbachuudhaafi mucayyoon kun jechuudha akka nama tokko hojjedheen jijjiirameen of jijjiiree maatii koo jijjiira jettee yaada waggaa 13 jechuun waggaa 13 miti har'a guyyaa 3 guyyaa 4 ji'a 3 yoo hanganni nutti ulfaatu jechuudha. Baay'ee rakkoo guddaa kana jedhamee hin dubbatamne keessa chaaleenjii mana hidhaa beela qorra gubaa rakkina dararamuu hidhamuu garafamuu waan nyaatan dhabuu beelahuu daara qullaa namatti qorruu waan baay'eetu jira mana hidhaa keessa jechuudha dhugaa dubbachuufi mana hidhaa jechuun isa hidhamee beekutu wayii hidhaa beeka nama beela'eetu wayii beelaa beeka nama dheeboteetu wayii dheebuu beeka gaafa hidhaa jedhanii nama hidhame duwwaa sanatu beeka jechuudha. Chaaleenjii mana hidhaa keessa jiru hanga kanaa keessatti rabbi ishee gargaare uummanni Oromoo bal'aan gargaaranii nagaadhaan ishee gashan galanni isaanii guddaadha. Isaan hagalateeffamanii jedhan dhugaan isiniin jedha. Imbaasiin Itoophiyaa imbaasiin Sudii kana irratti taphata shira guddaa irratti hojjetanii nagaadhaan akka isheen biyya abbaa isheetti galtu kan gootan rabbi isinaa heebbisu jechuun barbaada jechuudha. Gastii irratti jechuudha walitti fidanii tiiktookorri yuutuubarri bebbeekamoon irratti dubbatanii haasa'anii birrii Saa'udii birrii rihaala Saa'udii miliyoona 2 jechuun yaada miliyoona 2 jechuun birrii Itoophiyaatti ani meeqa akka ta'e aydoonnoo hin beekun akka isaan haasa'anitti kan hin dhagaye jechuudha. Rihaala Saa'udii miliyoona 2 jechuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Oromoon garuu kana danda'ee walitti fidanii mootummaan harka keessaa fudhatee wal gargaaranii harka keessaan walitti dhufanii jechuudha imbaasii wajjin gargaaranii nagaadhaan akka isheen galtu taasisan waaqayyo isaan eebbisu galanni isaanii guddaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi birrii hanga kana kaffalamee lubbuun namaa deebi'amee dhufuun birrii kana immoo uummatni Oromoo keessaa fala kan jiran gargaaranii bira dhaabbatanii irraa kaffalanii mucaa kana biyya abbaa isheetti qe'ee isaaniitti wal argisiisanii galanni keessan guddaadhaan isiniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Kun suuraan kun yeroo isheen ijoollummaa biyyaa baateeti kun yeroo isheen amma biyyatti deebiteetti jechuudha. Oomaatan rakkoon hin jiru waggaa 13 miti ji'a 3-4tti iyyuu namni yoo beela'e yoo chaaleenjiin rakkinni itti dhufe hanga inni jijjiiramu sinis beektu anis beeka jechuudha. Garuu dubartiin kun jabduu honnee sibiila dhugaan isiniin jedha. Waggaa 13 kana keessatti rabbi ishee gargaaree dhugaa ishee falmattee ani gocha kana hin raawwanne yookiis raawwatteetta jechuudhaan ol bukkee qabanii birrii xiinxalanii dhugaa ishee ba'ee rabbi qe'ee abbaa isheetii biyya abbaa isheetiitti ishee galche argitanii jirtu akkaataa itti simatanii simannaa gaariin godhamee fi dubbisanii maatiin itti dhufanii hanga habaaboo kennuufi dadhabanitti jechuudha. Kun dhuguma nama dandeessisiisu kun namnumti warri waggaa 3-4 iyyuu irraa ba'ee ture gaafa walitti deebi'u gammachuu akka inni tol dubbisuu dadhabu hin beekna jechuudha. Waggaa hanga kana jechuun du'aaf jireenya gidduu nama du'a itti faradamee du'a kana gidduu immoo rabbi yookiis waaqayyo gidduu galee sababa nama taasise sababa uummata Oromoo taasise du'a isheerraa hambise jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u kun dhugaadhaa baay'ee namatti tola baay'ee wanta jechuudha galateeffamuu qabuudhallee. Kanaaf uummanni Oromoo keessaa fala kan jirtan sagalee akkuma kana taatanii jajjabeessitanii irra dhaabbattanii sagalee hundumaaf taatanii raawwii gocha kana ijaan argisiisuu keessanitti baay'ee galanni keessan guddaadha ulfaadha galatoomaa isiniin jechuun jaalladha.
warri akka kanaa kan bahee hin mul'anne warri yaadi keessan chaalenjii rakkinaan mana hidhaa biyya hormaa keessatti jechuudha fageenyarra dhiyeenyarra hidhamtanii jirtan isiniif illee guyyaan hin dhufaa jabaadhaa habdiin kutinaa. Warri kiristaanaa waaqayyo isinii wajjin jira, warri musliimaa rabbi isinii wajjin jira. Akka amantii keessanitti qixxa jirtanitti rabbii keessan kadhadhaan dhaamsa kiyya dhugaa dubbachuu fi rabbi herga leelaatii namni badee hin hafa hin jedhamu rabbii gaditti Oromoon galaana hirra dhangalaana gaafa jedhani soba fakkaata garuu gaafa akka kanatti raawwatanii yaada birrii miiliyoona 2 Sahuudii rihaala Sahuudii jechuun yaada laalaa. Leemuniin 100 nama tokkoof bahaadha nama 100 garuu xaba jedhu mitire. Kanaaf Oromoon birrii hanga kana danatu gaafa hiratu garuu akka xabaatti irraa kaffalanii galchanii waaqayyo gatii isaanii isaanirraa akaffaluun jedha. Nama kana hirraa saantimni isaanii keessa jiru kiisiin isaanii barri isaanii jireenyi isaanii rabbi haa eebbisu barakaa keessa haa kaa'uuf dhugaa waaqayyooti. Namni wanta godhe irratti galateeffamuu qabu utuu nuun galateeffachuu baanne rabbiyyuu gocha isaan godhanii fi waan isaan raawwatan irratti isaan haa eebbisu. Kiisiin isaanii jireenyi isaanii barri isaanii haa eebbifamu dhugaa waaqayyooti. Gammachuun kun gammachuu nama hundumaa gammachuu gola nama hundumaa keessa jirudha jechuudha. Waaqayyo gooftaan kana sababa godhe nurraa haa fageessu. Keessumaa warri shamarran warri gola namaa keessa jirru balaa akkasii rabbi nurraa haa qabu. Balaa akkasii rabbi nama nuun beeknu miti diina keenya hin qaqqabsiisin jechuudha. Maaliifi bakka chaalenjii guddaa ulfaataa namni keessaa bahuu hin dandeenye. Seera jechuun waaqaa gaditti seerri seera. Garuu inni biyya namaa kun yooti nama ajjeeste du'atu sitti faradama. Yooti harka namaa cabsite harka keetu caba. Yooti miilla namaa murte miilla keetu murama. Yooti nama ajjeeste du'a sitti faradama. Isinii galee akka biyya Itoophiyaa keenya yooti nama ajjeeste hidhamee lakkee sitti faradama jedhamu hanga foon kee lubbuun kee ol keessa jirutti manidhaa sana keessa teessee nyaattee dhudduu miti jechuudha. Manidhaa keessatti nama kamiif nyaati hin kennama hin beektu. Jireenya akka garaa isaatii bahee hojjetatee jiraachuu hin danda'u malee hanga foonsaaf lubbuunsaa ol keessa jirtutti nyaata hin dhuga jechuudha. Waan barbaade yoo ta'u malee. Garuu biyya namaa keessatti murtoon akka kana hin jiru hin beektu biyya hormaa kana keessatti jechuudha. Hanga dhageetti nama ajjeesee hin ajjeefama. Namni nama cabsee hin caba. Murtoo akkasiiti seerri isaanii jechuudha. Bakka yoo hiji namaa jaamsite hija keetu jaamaadha. Akkan arge akkan dhageetti. Kana rabbi jechuudha nama Itoophiyaa nama gola namaa keessa jiru kamiyyuu kam mudannoon akkasii hin mudatin. Kuni dhaamsa kooti. Maaliifi baay'ee ulfaataa fi rakkisaadha jechuudha. Waaqayyoof galatu uummanni Oromoo uummanni miidiyaa rakkoo ijoollee keenya irra gahanii hubatanii akka kanatti ibsanii rabbii gaditti isaaniiyyuu galateeffamuu qabu. Maaliif miidiyaan kun jechuudha ijoolleen mana madaamii keessatti rakkatanii rakkoo guguddaan akka kanaa irra gahe mana hidhaatti darbatamanii hanga mana hidhaatti hojjeniin deemuutti rabbi isaan eebbisu. Imbaasiin biyya keessa jirullee bira dhaabbate sagalee ta'ee fi hanga danda'eetti dubbate hanga danda'e mootummaa Itoophiyaatti dubbate hanga danda'e ofiisaaf irra dhaabbate ijoollee baay'eedha rakkoo keessaa kan isaan baasaa jiran jechuudha. Hammallee taanaan yaaliif gochi raawwiin keessan gara booddeetti akka kana itti cimu itti guddatu sagalee nama hundumaaf ta'uun keessan itti afuufu rabbi jabina isaa isiniif haa kennu. Ulfaadhaasin galatoomaan isiniin jechuu jaalladha. Dhugaan isiniin jedha gocha baay'ee garaa nama cibsuu fi nama gammachiisudha. Walumaa galatti jechuudha. Dhaamsi koo inni dhumaa walumaa galatti rabbi biyya hormaa keessatti nama nun rakkisinii nama hin rakkisinii dhugaan isiniin jedha. Rakkoo gurri keenya hin dhagahin fayyaan baanee fayyaan rabbi nu haa galchuu. Nagaan akka qe'ee abbaa keenyaa biyya abbaa keenyaa baanetti nagaan biyya abbaa keenyaa qe'ee abbaa keenyaatti nu haa galchuu. Rabbi nu haa obsa nuuf haa kennu. Wanta nutti dhufu keessatti immoo obsa hunda keenyaaf haa kennu.
nama hunduma jiru nama sagalee kana dhaga'uuf rabbi obsa haa kennuuf waaqayyo obsa haa kennuuf gara ballummaa haa kennuuf maaliifi gara balleessatu lama bulaa jedha Oromoon isinii galee rakkinatu jira taaleenjiitu jira argachuutu jira dhabuutu jira beela'uutu jira daaruutu jira kana hundumaa keessatti rabbi maal nuuf haa kennu obsa nuuf haa kennu dhugaadha rabbi obsa nuuf haa kennu jechuudha obsa nuuf kenneennaan wanti hin darbine tokko hin jiru yeroo rakkoon nutti dhufu yeroo chaalenjiin nutti dhufu yeroo wanta nuun hin dandeenyu jennu wanta humna keenya gararraa nutti ta'u obsa nuuf haa kennu obsa jechuun waan hundumaa nama irraanfachiisa waan hundumaa si dhiisisiisa waan hundumaa sana keessatti obsa qabaattennaan yaa rabbi yaa waaqayyo ati obsa naaf kenni jedha bakka inni guddaan kana kadhachuudha yeroo rakkoon nutti dhufu yaa rabbi obsa naaf kenni yeroo rakkoon nutti dhufu yaa waaqayyo obsa naaf kenni jennaan wanta hundumaa mohannee irra dabarra jechuudha obsa bichaa rabbi nuuf haa kennu gara ballummaa bichaa nuuf haa kennu jechuudha gola nama jiru kamiif rabbi obsa haa kennuufi kuni dhaamsa kootii rabbi hunda keenyaaf obsa haa kennu akka biyyaa nu baasitti biyyatti nu haa galchuu hunda keenya hamaan nun argini tokko keenya hamtuun hin argin rakkoon akka kanaa nurra hin ga'in gurri keenya hin dhagahin ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha faamilii jaalalaa aasaan isinitti baay'isee kan hin dogoggoretti na of kalchaa yaada qeeqa yoo qabaattan komentii jalatti naaf barreessaa mana eebbootu like share copy gochuun na jajjabeessaan dhaamsa kiyyaa nagaan naaf oolaa ulfaadhaa galatoomaa qehee gahaarii warri guyyaa gaarii warri galgalaa halkan gaarii isiniif ta'uun dhaamsa kiyya faamilii jaalalaa ulfaadhaa galatoomaa turtii hanga kana naajin taasistaniif ulfinni keessan guddaadha eebbifamaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuun jaalladha faamilii jaalalaa galanni keessan guddaadha nagaatti